Yooyaa jirre jirtuu kabajamtoota fi hordoftoota chaayinaalii Firee jalatti argamtan hundumti keessanuu nageenya isiniif haa baay'atu isiniin jecha har'a waan ajaa'ibaa tokko isiniif qabadhee dhufee irraa barattu jedhee abdii guddaan qaba. Wanti kun immoo wanta qaama keenya gurraacha'ee nuuf sirreessuu danda'u. Wantoota garaagaraatiin namoonni wanta akkanaaf saaxilaman hin jiru. Namoonni uffata gabaabaa keewwachuudhaaf illee rakkatanii yeroo hunda surree keewwatanii jira. Namoota baay'ee wanta akkanaatti gurraacha'uu danda'a. Wanta akkanaa immoo kan dhufu rakkina qaama keenya keessarraanii haala qilleensaa garaagaraatiin fuula keenyaaf illee bareeda wanta irratti barsiisuu dhufe obsaan amma dhumaatti daawwattanii waliif irree hiriyoota keessaniif sheer gootanii yoo waliin hojjettanii wanni yettanii sin fayyadaan isiniin jedha. Hanga viidiyoo xumura kanatti na waliin turaa. Fayyaa keessanitti qaama keessan duraatti deebi'uudhaaf qulqullina adda ta'eef faayidaa qaba jechuudha. Har'a fayyadamtanii boru dhiisuu osoo hin taane qaama keessan yeroo hunda itti fayyadamaa isinii jechuu barbaada. Yeroo hunda itti fayyadamtanii guyyaatti haal tokko yoo fayyadamtanii baay'ee bareedaadha jechuudha. Akka qaama keessan irraa intini argattanii lawxii adda ta'e argattan abdii qaba. Asuma irratti itti fufnaa asitti kunoo qopheeffannee jira. Akkuma isin beektanii kun timaatima namni wallaalte hin jiru jechuudha. Timaatima asitti kunooti akkatti qophaa'ee jira. Qopheeffannee waan baay'ee nu barbaachisu miti. Kun immoo loomiidha. Loomiin nama biyya kamii keessa iyyuu jiraatudha jechuudha. Harabaa jiraannee biyya keessa jiraannee kun immoo sukkaara jechuudha. Sukkaara immoo namni wallaaltan hin jiru isiniin jechuu barbaada. Kun asuma irratti sirriitti hubadhaa laalati. Wanta nan irra isiniin jedhe kana wantani Google irra hubadhee baradhee isinii fide waan ta'eef wanta kana itti isin dabaliina hin hir'isiinas jechuudha. Namoonni baay'een kan namni isiniin jedhu osoo hin taane wanta garaagaraa itti dabaltanii saatii jedhame malee hojjettaniitu wanti yettu. Kun haaluma amma hojjedhaa jiru kanatti gootanii waliin geessanii hanga inni sukkaarri maamma'ee jedhu loomirra itti gootanii akkanattiin haala kanaan jechuudha. Waan tokko itti dabaluu hin qabdan jechuudha. Itti dabaluun hin barbaachisu. Wanta isiniif jedhame tokko godhaa. Garuu wanta namni tokko nama gorsu wanta namni tokko gaafa nama gorsu irraa baranna jedheeti malee wanta ofiisaati namni fayyadamee argee fi hubatee isiniif fida malee zim jedheetuma waan hin taane qabatee isiniif fidu waan ta'eef irraa baradhaa. Waliif irree sheer godhaa wal guddisaa isinii jechuu barbaada. Kun haala kanaan hojjechaa jirra isiniin jedhaa. Hanga xumuraatti daawwadhaa viidiyoosaa nu barbaachisa jechuudha. Yoo fuuldura daawwannee gummaa shangeenya yoo dhiisne omaa faayidaa hin qabu jechuudha. Akkaataa itti dibattan immoo hamma kunoo akkanattiin jechuudha. Quba keenyarree goroo dadacha'eetoo gurraacha'u kana namoota baay'ee irratti akkatti mul'ata. Akkanattiin jilba keenyas harka keenyas iddoo ciqilees kan gurraacha'u haala kanaan dibanne jechuudha. Sirriitti dibannee itti dibnee daqiiqaa ofirra tursiifna. Daqiiqaa isaallee isinitti hima jechuudha. Kun akkanattiin sirriitti dibamuu qaba. Wantoota biraa itti dabaluu hin qabdan jechuudha. Fuula keessanillee akkasuma dibachuu dandeessu. Iddoo finniisni garaagaraa isinitti bahee finniisallee ofirraa balleessitanii finniisni suni gubatee achirratti gubatee afuu hin jira jechuudha. Kanaaf isallee balleessuu danda'a. Fuula keessan bareedaa isinii godhuu danda'a waan ta'eef itti fayyadamaati. Irraa baradhaa isiniin jedha. Viidiyoo kana immoo laayik sheer godhaa. Kanaaf fiilaa amma isinitti agarsiise kana daqiiqaa 25 hanga 30 kana gadis godhuun qabdanii kana olis godhuun qabdan jechuudha. Malkii keessaniif namoonni baay'een beektaa har'a heerumaa fi qophoofnee jirra. Harabaaf galuuf hanjara rakkadhee namoonni baay'een jedhaman hin jiru jechuudha. Kanaaf itti fayyadama. Mee laala dammoo gaafa jammartanii haddaanoo kuttan omaa wanti inni faayidaa qabu hin jiru waan ta'eef hanga itti fuftanii wanti sun isinirraa badee qaama keessanitti deebi'utti itti fayyadamuu qabdu jechuudha. Namni tokko gaafa waan tokko godhuudhaaf ka'u har'umaanii liyyinnatiin argatu waan ta'eef itti fuftanii haala kanaan yoo gootan daqiiqa 30 hammamuu miti jechuudha. Dibatanii waan barbaadan hojjechuu danda'u. Daqiiqa 30 dhiisiti sa'aatii meeqayyuu namni jijjiiramuuf waan baay'ee godha waan ta'eef itti fayyadamaa irraa baradhaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya.
Viidiyoo kanallee ulaa jaalattan laayikii sheerii naa gochuu hin dagatina. Dogoggora yoo qabaanne immoo komentii jalatti nuu barreessaa. Gaaffii yoo qabaattan illee gaafadhaa isiniif deebisuu hin danda'a. Yoo nu jajjabeessitan barnoonni keenya hasumaan itti fufaa. Galatoomaa.